الشمار كهونا جرى جرتو كبجمتو في جالتمتو هردفتو غورا ميديا كان جرتو نغا كيساني egaa viidiyoo tokko qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon isii shaamboo rifeensa keenya ittiin dhiqachuu nu ta'u haala salphaadhaan mana keessatti ittiin hojjennudha jechuudha. Shaamboo kana hojjechuudhaafis wantoota sadiitu nu barbaachisa. Isaanis saamunaa isa piinkii kana yookaan immoo galaa saamunaa jedhama. Biyya keenyatti galaa saamunaadhaan beekama. Inni piinkiidha. Sanitti mul'atedha yaada kireemidha baay'ee bareedaadha jechuudha. Isa taasisuudhaan immoo argiisa yookaan kireemii argiisatu barbaachisa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mataa hin kukkutu. Mataan keessa warri foroforii qabdan illee baay'ee gaariidha. Isarraan kan hafe amma saamunaa kana hin faqaffaqnaa jechuudha. Isa kana hin faqaffaqnaa. Haala bareedaadhaan baay'ee gaariidha. Rifeensi keessaniin ciccatu akkasumas immoo isa tokkicha kana beeyansi ji'a 3 ji'a 4 nama lamaayyuu yoo taatan fakkeenyaaf nuti nama lama taanee fayyadamna ji'a 2 ji'a 3 fayyadamna jechuudha. Maaliif baay'ee warafaa qaba baay'ee gaarii tokko jechuudha. Baay'ee gaarii tokko rifeensaaf illee baay'ee bareeda rifeensi hin ciccatu akkasumas immoo amma muqatii waan ta'eef baay'inaan rifeensi keenya oo'a waan ta'eef nu nyaata. Kana baay'ee gaariidha jechuudha. Foroforiidhaaf illee foroforii balleessuudhaaf gahee guddaa qaba. Maaliif kun vitaaminii yookaan kan mataadhaaf qabu qaba waan ta'eef saamunaan kun illee baay'ee gaariidha. Kana booda erga isa kana faqaffannee booda bishaan itti daballa jechuudha. Walumaan hojjennee ilaalla. Egaa maamman xumurutti ana duukaa bu'aayii ani waanan fayyadamee argeeti. Warafaan isaatiillee fakkeenyaaf saamunaan inni shul kan jedhamu suni yeroo tokko isa kan naannarraa hojjetamee jira. Wantoota garaagaruu keemikaalli itti namu rifeensa keenya baay'ee mijataa miti jechuudha. Baay'ee keenya nu rakkisa. Kanaaf mana keessanitti hojjedhaati suppermaarketii kamirraayyuu jira jechuudha. Saamunaan kun jechuudha. Isaa booda abidda irratti danda'amudha. Waanjumaan itti fufnaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ani erga fayyadamuu qabee naannoo jeeshan ta'ee jira. Kanaaf baay'ee kan namatti toludha. Baay'ee tokko gaariidha. Haala kana ta'a jechuudha. Sanitti mul'ata dheetana yaada. Haala kanaan erga xumurree booda nama dadhabsiisa. Faqaa isaa baay'ee nama dadhabsiisa. Baay'ee gaariidha. Hundi keessanuu mana keessanitti akka hojjettan abdiin qaba jechuudha. Baay'ee gaariidha mataadhaaf. Ana rifeensa koo baay'ee naaf fooyyesseera. Akkasumas warafaan isaa baay'ee gaariidha. Warafaan isaa baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Maaliif saamunaan fakkeenyaaf kan shaampuuwwan gabaarraa bitan keemikaalonni isaa kan mataa keenyaan tasmaamanii jiru. Isa hir'isuuf jecha mataa keenya kunuunfachuun immoo dubartiin kan miidhagdu yoo fuula xaragattee fi yoo rifeensa ishee bareeffatte. Kanaaf hundi keenya iyyuu ijoolleen mana maadaamii warri biyya chaanaalii goraa miidiyaalee jajjabeessaa laayik sabiskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa. Yaa'u mana maadaamii waan jiruuf yeroo baay'ee natti tolee viidiyoon hojjechu. Har'aayyuu natti hin mijanne akka tokkoon daa'ima eegatan isin hojjechaa jira. Wal jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaa ijoollee keenya warri wal bira dhaabbachuu aadaa haa godhannu hundi keenya iyyuu. Amma wanticha isaa xumuruutti jirra. Amma kana finnee kan inni qopheeffana jechuudha. Diskii kan itti ooyisnu isaa booda as keessatti cammarana jechuudha. As keessatti jechuudha. Amma gara danfisuutti deemna. Haala itti walitti daddabal ilaala. እና ሰላማችሁ ይብዛልኝ ውድ የጎራ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ የሚያሳያችሁ ለፀጉራችን የሚሆን 0% ነው። ምንም ነገር እኛ ፀጉራችን አይጎዳም ማለት ነው። ፀጉራችን የሚጎዳ ነገር የለም። ብዙ ኬሚካሎች የለም።
ይሄ ደግሞ በጣም እውነት ለመናገር አሁን እዚህ እንገዛለን፣ ሀገራችን ላይ ግን ይበቅላል። ጥቅሙ ስለማናቅ ማለት ነው። አሁን ጨምራለሁ። ይሄንን ጨምርና አርጊሳው ሬት ነው የሚባለው። እኔ በአማርኛ ምን እንደሚባል አላውቅም። በአፋን ኦሮሞ አርጊሳ ይባላል። ሬት ነው። የኛ ሀገር እንግዲህ እዚህ ይገዛል፣ የኛ ሀገር ይበቅላል ማለት ነው። እና ግን ጥቅሙ ስለማናውቅ እዛ ይሰድበናል። ጎሮ ቁጭ ብለው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ያው አሁን እና ሳሙናን yoo irraa si nyaafee sun keessa bootanitti baqa waan ta'eef amma maal godhaa jirra kana fakkaata yoo walitti makame jechuudha. Kana fakkaata saamunichi maal goona amma maalitti daballe yoo jenne bishaan qulqulluu qopheeffanna itti naqna jechuudha. Amma fakkeenya asitti yoo lama gootan kubbaayyaa tokkoo fi walakkaa itti naqana. Tokkoo fi maaliif saamunaa tokko qofa waan ta'eef akka sirriitti kana duras hojjedhee waan haala bareedaadhaan naabeef bishaan tokkoo fi gimmaasha itti naqa. Sanaan booda waliin dhoofnaa jechuudha. Kana fakkaata amma karaa ibiddarra dhaabna jechuudha. Akkanumatti ibiddarra dhaabdanii waan takka takka immoo walitti deemna. Eshi hordoftoota koo amma yeroo ammaa kana ibiddarra godhee jira jechuudha. Kan takkattakutti jira jechuudha. Haala kana yeroo tokko si'a tokko sirriitti yoo an takkattake ni gahaa jechuudha. Yeroo tokko sirriitti an takkattake taana amma saamunaan kun fakkeenya jijjiraadha. Kun amma jijjiraadha ofii isaatii xiqqoo ishee yoo an takkattake ofii isaatii qallataa jechuudha. Akkanatti akka inni wal fudhatu amma saluu qabna jechuudha. Akkanatti amma saluu nurra jira. Kanaaf baay'ee gaariidha. Warafaan isaa immoo ajaa'ibi. Baay'ee tokko faayidaa qaba. Warafaa isaatirra immoo faayidaan isaa mataa keenyaaf baay'ee tokko. Fakkeenyaaf shaamboowwan biraa yoo fayyadamne kan kukkutu hin jira mataa keenya jechuudha. Akkasumas immoo mataan keenya tokko yeroo tokko shaamboowwan gara garaa yoo itti fayyadamne yeroo tokko yaa ofii keenyaan bitannu madaami waan bittuu fi tokko itti jirri mataan keenya ni buqqaa jechuudha. Kanaaf immoo mana keessatti wantoota kana lamaan waan sadi qofa irraa kan hojjetan. Reetti saamunaa isaa kanaa fi bishaan jechuudha bakka. Kanaan booda ibiddarra bootanii kanatti yoo inni an takkattake irraa baastu. Amma haala kanaan tan takattakuu qaba jechuudha. Haala kanaan sirriitti yoo inni tan takattake dirqama sirriitti tan takattakuu qaba. Maaliif eeshi nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u deebi'ee dhufee jira. Yaa saamunaan keenya akkas hojjennee haala kanaan daqiiqaa muraasaa booda turtii daqiiqaa muraasatii booda haala kanaan furdaa baay'ee tokko furdaadha jechuudha. Baay'ee tokko furdaadha. Haala kanaan qopheessinee jirra. Erga haala kanaan qopheessinee booda meeshaa itti naqadhu qopheeffadheen jira. Meeshichis isa kanaadha. Yaa duraanis xaxaqaban jira waan ta'eef keessa jiraan duraanitu baay'ee keessaa hin dhumne xiqqoo isaa keessa jira. Yaa yeroo itti naqxanii meeshaa afaan isaa bal'aa ta'uu qaba. Maaliif warafaan isaa osoo lufa waan ta'eef. Akka ajaa'ibaa baay'ee furdaadha. Mataadhaaf illee baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Inni kun immoo keessatti booda wal nyaachuu danda'a jechuudha. Wal hin baamsisa keessatti jechuudha. Kanaaf saamunaan keenya kana fakkaataa warafaan isaa baay'ee ajaa'iba. Haala kanaan hojjennee jirra. Saamunaan tokko ani baay'ee furdiseen hojjedhe. Bishaan lama sitti godhachuu dandeessu. Yoo lama sitti gootan haala kanaan shaampoo
yookaan immoo waan rifeensa keenya dhiqannu isa bareedaa kana hojjannee jechuudha mana keessatti. Yeroo hundaayyuu jijjiiruu baannee kanuma qofaa yoo fayyadamne mataan keenya hin buqqa'u. Mataadhaaf baay'ee tokko gaariidha itti fayyadamaa. Isinin jechuun jaaladha. Sumaan immoo Goraa Miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Hojjechiisa wal biraa dhaabbanna isinin jedha. Turtiin viidiyoon irra qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yeroo biraa immoo waan biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Galatoomaa waan nafaana turtanii fi bye bye.